waggaa tokko dura gaafan intiransii fudhachuu jedhu wantoota amma isinitti mul'atu kanatu beekiratee dhugaa dubbachuudhaaf qabxii gara baluu danda'a ture. Egaa viidiyoo irraatiin wantoota gochuun narra ture jedhee gaabbuu fi godhee immoo actually na fayyadan muraasa isinitti waan himuuf intiransii fudhachuuf adeemaa jirtu yoo ta'e viidiyoo kun kan keetii amma xumura viidiyoo kanaatti na wajjin ture kan dhagan. Welcome back guys after a long time deebiin jira. Egaa viidiyoo jechuudhaaf yaadeen ture naamni jennee freshmanis jira waan ta'eef gibbii keessatti waan naamni jenneefidha. Amma garuu summer break irra waan jirruuf haala ajaa'ibaatiin viidiyoo hojjenne jechuudha. Egaa viidiyoo har'aatiin akkuma jalqaba kaasuuf ture bara darbee intiransii fudhachuuf yeroo gibbii seenu wantoota dogoggora godhee irraa akka baratanii wantoota muraasa isiniif kaasa akkasumas immoo wantoonni namni na gorsee aan godhee wantoota na fayyadan isinitti hima. Akkuma beekamu innan imarratti isinitti himu sabu ispeeshaalii dha waan ta'eef amma xumura viidiyoo kanatti daawwachuu akka hin daganne kallattii man gara viidiyootti dabarra. Egaa jalqabumaan dadhabina korraa jalqabuu irra mee wantoota gaarii godheen jalqabna. Jalqabaa tasuma kaafee fayyadamna. Maybe faamiliin bibbiidhattu waan ta'eef qarshiin isin hin barbaachisu waan akkas akkasii jechuu danda'a garuu kaafee fayyadamna maaliif jennaan guyyaa egzaamii irra namni nyaata manaa bareeda dhaqe tokko gaafa nyaata kaafee gibbiitti nyaatu itti wallaaluudhaan qusachuu danda'a waan garaa garaa argachuu waan danda'u tasumallee nyaata kaafee fayyadamuu dhiisuu yaala. Inni lammaffaa immoo sa'aatiidhaan rafaa. Akkuma beekamu bilbilli hin galu smartwatchiin hin galu alarmii waan irratti seetaappii godhatan hin qabdanii kanaafuu ofii keessanii sa'aatiidhaan rafuu qabdu jechuudha. Ganama ambulaansii sa'aatii iyyuutti ofii dammaqtanii kaatanii sa'aatiidhaan iddoo qormaatatti argamtanii ariitii tokko malee ciree keessa nyaatanii seeraan qoramu sa'aatiidhaan rafuu qabdu jechuudha. Isaan kan lamaan waan sirriitti implementii godhee wantoota sirriitti na fayyadanii kanatti aansee immoo wantoota gochuun irra ture raanfadheedha. Isa dhumaa hin amantanii dhumaa baay'ee waa wiirdi ta'edha waan ta'eef amma xumuraatti na wajjin tura. Amma dadhabinoota tokko muraasa isinitti himaa jechuudha. Inni kun meebii baay'achuu danda'a. Inni tokkoffaa shaanxaa xiqqaa qabadha yookiis laageejitti qabadha. Yoo baay'ate maximum 5 days or 3 days 4 days beeka maximum jechuudha. Kanaafiyyuu amma yoo manarraa fagaataniyyuu waan muraasa qabadhaa deemaa meebii manaa baatanii hin beektan waan ta'eef isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu guyyaa muraasa waan ta'eef wayyaa muraasa yoo qabatanii deemtan gahaadha. Kanaaf laageejii ofitti hin baay'isinaa xiqqeessaa qabadhaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo never took books there akkaama kitaaban geessinaa jechuun gaafa dhanne shaanxaa tokko almost kitaaba fuunee raazer nootii irraa dubbisaa turtan wayi torbee egzaamii yoo ta'u torbee tokko dursaati short nootii key point achitti isin fayyaduu danda'a maybe formula ta'uu danda'a yoo biology ta'e maqaa baakteeriyaa ta'uu danda'a something beeka wantoota key point ta'e bichaa xaafadhaa malee achi geessanii kitaaba fuutanii jettanii overwhelming of gochuu isinii ta'a waan ta'eef kanaaf yoo achitti dubbisuu si yaalinaa kitaaba fuutaniis baay'inaan kitaaba fuutaniis gibbiin seenaa yoo fuutan immoo nootiiwwan yeroo actually yeroo intentionidha yeroo deeply seentanii dubbisaa turtan sana nootii barreessaa turtan isaan sana qopheeffadhaati isaaniin fudhaa deemaa jechuudha waraqaa irratti malee kitaaba fuudhanii si seenuun ammanatti exaggeration malee ammanatti nan fayyadne actually extreme biology nama ergiseellee kanan achitti gatee gadi qabaachuudha kun miidhaa isaa malee naannan fayyadne akka kootte jechuudha. Inni sadaffaan immoo yoo isin danda'ame baatirii wayi flash light isheen jechuudha baatirii harkaa wayi saayitii anaaloogii smart watch kan hin taane jechuudha yoo hiyyama fudhadhaa seenaa. Maaliif fakkeenyaaf amma kan inni qoramne nu wallaqnee mistidha gaafa seennu ibsaan hin bada toileetii dhaquudhaaf illee baay'ee tokko rakkannaa jechuudha. Kanaafiyyuu yoo hiyyamame flash light baatirii harkaa akkasumas anaaloogii smartii hin taane sana noormaalii isaa qabatanii galuu barbaachisaadha. Maaliif saayitii akka ta'e hin beektu baatiriin qabdu dukkana keessa deemtaa waan akkasii baay'ee tokkontinidha waan ta'eef yoo hiyyamame fudhadhaa seenaa hin hiyyamamu taanaan immoo akkuma keenya rakkachuu keessan jechuudha. Inni arfaffaan immoo birrii sirrii matu fudhaa dhaqa maaliif jennaan amma fakkeenyaaf akka jarraa ta'e hin bakkeedha nyaachaa ture qursii kaafeedha fayyadamna daabboo shaayidhaan noormaaliidha nyaatama. Iraatii bakkeedha nyaachaa turre nama lama taane nyaanna birrii sirriitti fudhaa dhaqa wanti ta'uun beekamu wanti midhatu beekamu tanillee baattanii galuu keessaa wayya malee achi keessanii bishaan boombaa maal bishaan gibbii dhudhanii wanti ta'e ta'urra riigaa shan fudhaa dhaqa. Even gaafa dhumaafa lafan birrii na rakkisa yaaddee faayidduu jira birriin sababii na rakkisuuf sababan itti waan baay'ee dhiisee jira kuksii nyaachuun jira akaa nyaachuun jira nyaata 11tti nyaatanii ittiin buluun hin cimaa waan akkas akkasitti manaa deemta waan ta'eef sadakkisa kanaaf birrii waama gahaasa fudhaa deemaa isiniin jedha. Inni dhumaa fi inni shanaffaa weerdii ta'uu danda'a garuu faaktiidha waan ta'eef isinittan himaa dandeenyaan hataa yeroo tokko hiiguu qabna namni nu biraa nagaadhaan utuu hin qabin hataa irra taanaan hataa
Yeroo dubbistanii pilaanii keessan hin hatina achitti hatattanii pilaanii keessan hin dhiisina laas egzaamii irratti mock egzaamii wayis ofii keessanii gaafa self assessment fudhattanii hin hatina achirratti moodela ta'uu danda'a kilaasii irratti independent taatii hojjechuu yaala achirratti garuu egzaamii isa guddaa kana irratti gaaffiin sin rakkise jira taanaan haalli mijata taanaan nama gaafachuu dandeessu taanaan hin mijata taanaan ego keessan achi kaatii gaafadha. Maaliif jennaan at the end of the day kamitti dhufe namni qabxiin jedhu hin jiru takka nama keeriir hin jiru. Gaafa waardiin ta'e kennamu gaafa dipaartimentiin filamu namni kun hojjetee fide moo gaaffii isa kana eenyu gaafatee fide namni jedhu hin jiru beekaa. Qabxii amma qaba dipaartimentii kana malaa fi leetiin cook zaasit. Kanaafiyyuu hundi keessan kanan jechuu barbaadu gaa namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu directly an akka gootti hannan deeggaru garuu haalli isaa mijatee nama gaafachuu dandeessa crossii gootee hojjechuu dandeessa taanaan misuma chance garuu immoo never risk your 12 years of dedication ምናምን egaa dogoggoroonni koo akkasiin fayyadan abdii guddaan qaba cimninni koos baay'inaan hin kaasne more caala dhagoo yoo barbaadan immoo telegram chaanaalii nambana ni duraa jira ture obviously gurguleera qarshii diisentiin argadde nan gurgure communitiin sunis ammaatti community irratti buildee ture amma garuu community haaraa create gochuu waan yaada jiruuf chaanaalii haaraa nambana achirratti discussion gochuun ni dandeenya. Egaa viidiyoon kun isin fayyadeera yoo ta'e like gochuun dagatina algoritmii YouTube push godhee immoo nama baay'ee bira akka ga'uuf eessa akka jiraataniif maqaa keessan duwwaa comment jalatti na barreessaa subscribe gochuudhaan illee viidiyoowwan akkasii akka dafee isin bira gochuun dagatina yoo subscribe isin gootan ta'es guyyaa tokko waan ariifi waan gaggaarii dhufa waan ta'eef subscribe gochuun keessan hin hafu. Kanaafiyyuu subscribe godhaa amma viidiyootti taanu wal agarruutti bye.